odeeffannoo baargamaatti yoo hin ce'u bal'inaan odeeffannoo taphoota Champions League Awurooppaa irratti kan xiyyeeffannu ni ta'a. Champions League Awurooppaa torbee jaaffaatiin kaleessa qabxiiwwan hin eegamin galmaaniiru jennee kaasuu ni dandeenya. Tapha dursee kaleessa sa'aatii 12:30 irratti taphachuudhaan eegaleen taphoonni Champions League Awurooppaa torbee jaaffaa kun Kaariyaat dirree isaa irratti Olompiyaakosiin goolii 1-0dhaan kan mo'atame. Bayern Munich goolii 3-1 Sporting Lisbon yoo injifatu Atlantaan ammoo Chelsea injifachuudhaan 2-1 Atlantaan Chelsea kan injifate. Atletico Madrid ammoo dirree finaala PSV Eindhoven goolii 3-2 injifachuudhaan qabxii 3 kan itti milkeeffate. Barcelonaan dirree isaa irratti Eintracht Frankfurt goolii 2-1 kan mo'ate. Akkasumas Olympique de Marseille dirree finaalaa Union Saint-Gilloise waliin taphachuudhaan 3-2 Olympique de Marseille tapha kana kan injifate. Tottenham Slavia Praha waliin taphachuudhaan Tottenham goolii 3-0 tapha kana kan injifate. Inter Milan ammoo Liverpool simachuudhaan dirree deeggarsaa fuulduratti goolii 1-0 Liverpooliin kan mo'atame. Monaakonis Galatasaray simachuudhaan goolii 1-0 injifachuudhaan qabxii 3 kan itti milkeeffatedha. Tapha Liverpool dirree finaal Giuseppe Meazzaatti Inter Milan injifateerraa eegaluudhaaf tapha kaleessa taphataman keessaa tapha xiyyeeffannoo guddaa argatedha kan Inter Milan fi Liverpool. Jalqaba Inter Milan tilmaama injifannoo olaanaa argateeti kan ture. Kilabichi seeriitiin akkasumas immoo Champions League Awurooppaatiin ga'umsa baay'isa mul'isaati kan ture. Liverpool ammoo dorgommii hundaanuu qabxii dhabuudhaan rakkachaa akka jiru ni beekama. Dursaa ture garaagarummaa goolii 2-0 dursaa ture illee yeroo qixaboo akkasumas immoo yeroo mo'atamu argaati kan ture. Kanumarraa ka'uudhaan namoonni hedduu Inter Milan dirree isaa irratti Liverpool ni injifata jechuudhaan tilmaamaniiti kan turanii. Ta'us garuu Liverpool qabxii murteessaa 3 kan itti milkeeffatedha. Kaleessa goolii 1-0 injifachuudhaan akkasumas immoo gooliin osoo irratti hin galiin Liverpool tapha kana kan injifate. Daqiiqaa 88 irratti Dominic Szoboszlai rukuttaa peenaaltiidhaan goolii galcheen Liverpool dirree finaalaa Inter Milan 1-0 injifachuudhaan qabxii 3 murteessaa Liverpool kan itti milkeeffatedha. Kaleessa Liverpool keessatti bara dorgommii kan taphattoota ga'umsa torbeetti ga'umsa gaarii ga'umsa olaanaa mul'isaa jiran keessaa Szoboszlai jalqaba irratti akka eeramu ni beekama. Liverpool akka gareetti ga'umsa gadaanaa mul'isus Szoboszlai garuu dhuunfaadhaan Liverpool keessatti ga'umsa olaanaa mul'isaati kan jiru. Leenjisaan kilabichaa Arne Slootin filannoo garaagaraatiin bakka garaagaraatti taphataa kana taphachiisaati kan jiran. Sararachisaa akkasumas gidduu sarara fuulduraatti qoosti gara fuulduraatti siqeellee bakka garaagaraatti gahee garaagaraatiin Liverpool keessatti taphachaati jira. Dominic Szoboszlai gahee garaagaraatiin taphatus garuu gaheetti kenname sana dirree keessatti taphattoota mul'isaa jiran keessaa taphataan kun Szoboszlai adda dureedha jechuun ni dandeenya. Liverpool keessatti taphataan sararachisaa kan Inter Milan baastoonii balleessaa Florian Wirtz irratti raawwateen abbaan murtee VAR ilaaluudhaan Liverpooliif peenaaltii kan kennanii. Liverpool peenaaltii kanaan Inter Milan kan injifate. Tapha kaleessaatiin leenjisaan Liverpool Arne Slot 4-2 kaleessa kan isaan Inter Milan waliin morkatanii sarara gidduutti midfield diamond taphattoota sarara gidduu 4 kan isaan fayyadamanii Ryan Gravenberch, Curtis Jones, Dominic Szoboszlai akkasumas immoo Alexis McAllister taphattoota 4 kanneen sarara gidduutti kan isaan fayyadaman. Isaan fuuldurammoo Hugo Ekitike fi Alexander Isak qabachuudhaan gara dirree kan seenanii filannoon isaanii kaleessaa kunillee qabxii 3 kan isaaniif argamsiisedha. Boqonnaa dura Ibrahima Konaate goolii galcheeti kan ture ta'us osoo mirkanaa'in kan haftee taphaanal offside jedhamuudhaan VARiin osoo mirkanaa'in kan haftee injifannoon kaleessaa kun leenjisaa kilabichaa Arne Slootiif aragalfii guddaadha jennee kaasuu ni dandeenya. Isaayyuu ammoo kilaba dirree isaarratti cimaate Inter Milan kan Liverpool kaleessa kan injifate. Inter Milan kaleessa tapha kaleessaatiin dura dirree fi deeggarsaa fuulda Giuseppe Meazzaatti riikardii
olaanaadha kan inni qabu dorgommii Champions League Awurooppaatiin taphoota 18 darban tapha kaleessaatiin dura taphoota 18 darban Champions League Awurooppaatiin morkateen osoo hin mo'amin imalaati kan ture 15 injifachuudhaan 3 qixa kan ba'e Giuseppe Meazzaatti taphoota Champions League 14 darban keessaa immoo 11 gooliin osoo irratti hin galin dirreedhaa baheeti kan ture Inter Milaanii kaleessa garuu Liverpool fi harka kennachuudhaaf kan dirqame Liverpool kaleessa waan injifateef sadarkaa isaa Champions League Awurooppaatiin fooyyeffateera qabxiisaa 12 gaachuudhaan gara sadarkaa 8ffaatti kan inni fooyyeffate Inter Milaan ammoo qabxii 12 sadarkaa 4ffaarraa gara 5ffaatti gadi bu'eera kaleessa waan mo'amee fi tapha biraatiin Chelsiin kaleessa dursaa ture mo'atameera Chelsiin goolii 2-1 Chelsiin Atlaantaadhaan kan mo'atame daqiiqaa 25ffaarratti Joao Pedro goolii galchuudhaan Chelsea dursa qabachiiseeti kan ture ta'us daqiiqaa 55ffaarratti Scamacca 88ffaatti ammoo Tecatelaare goolii injifannoo kan Atlanta taphattoota galchanii Chelsiin ga'umsa wal fakkaataatiin imaluudhaaf rakkateera kan kaleessaa waliin dorgommii hundaanuu taphoota 4 darban Chelsiin injifachuu hin dandeenye kan kaleessa goolii 2-1 kan inni mo'atame waliigalaan taphoota 4 darban keessaa 2 mo'atame 2 ammoo qixa kan ba'e hagam Chelsiin ga'umsa wal fakkaataatiin imalaa kan jirre kan agarsiisudha tapha kaleessaatiin dura Chelsiin qabxii 10 Champions League Awurooppaatiin walitti qabachuudhaan sadarkaa 7ffaarraa kan ture amma garuu sadarkaa 7ffaarraa gara 11ffaatti gadi kan inni sigigaate tapha biraatiin kilabiin England Tottenham Slavia Praha simachuudhaan goolii 3-0dhaan Tottenham tapha kana kan injifate daqiiqaa 26ffaarratti Zima gara ofirratti goolii galchuudhaan Tottenham dursa kan qabachiise sana booda Tottenham boqonnaa deebii rukuttaa peenaalitii 2 argachuudhaan lachanuu taphattoonni Tottenham galchuudhaan Tottenham 3-0 kan injifate daqiiqaa 50ffaarratti Mohamed Kudus 79ffaarratti ammoo Xavi Simons peenaalitiidhaan walitti aansuudhaan goolii galchaniin Tottenham 3-0 tapha kana kan injifate Champions League Awurooppaatiin Tottenham taphoota 6 morkateen 3 injifachuudhaan 2 qixa ba'e tokkoon kan mo'atame qabxii 11 sadarkaa 9ffaarratti kan argamu Tottenham taphni kaleessaa kan Tottenhamii fi Slavia Praha eegaliin dura taphataan duraanii kan Tottenham Huminsan kaleessa hooggantoonni kilabichaa akkasumas ammoo deeggartoonni taphataa seena qabeessa kilabichaa kanaatiif gaggeessaa kan isaan taasisanii jijjiirraa ganna darbeetiin Tottenham gadhiisuun isaa ni beekama. Soonii kaleessa garuu bifa ho'aa ta'een kan gaggeeffame taphataan kuni waliigalaan dorgommii hundaanuu taphoota 454 goolii 173 Tottenhamiif kan inni galchee waancaa liigii Awurooppaa tokko Tottenham waliin shaampiyoonii ta'eera kaleessa yaada kenneen Tottenham ammas mana kootii Tottenhamin deeggareechuudhaan yaada kan kenne sun tapha biraatiin Barcelonaan dirree sarataa Eintracht Frankfurt simachuudhaan goolii 2-1 Barcelonaan tapha kana kan injifatee daqiiqaa 21ffaarratti Knauf Eintracht Frankfurt dursa qabachiiseeti kan ture ta'us garuu taphataan saratisaa kan Barcelona Jules Koundé daqiiqaa 50ffaa fi 53ffaarratti walitti aansuudhaan daqiiqaa 3 gidduutti goolii 2 galcheen Barcelonaan 2-1 injifachuudhaan qabxii murteessaa 3 Barcelonaan Champions League Awurooppaatiin kan inni mirkaneeffate Marcus Rashford fi Lamine Yamal goolii Jules Koundeen goolii 2 galcheen taphattoota mijeessanii kennanii fi Barcelonaan Champions League Awurooppaatiin qabxii 10 walitti qabachuudhaan ammaa fi sadarkaa 14ffaarratti kan argamu tapha biraatiin Bayern Munich Allianz Arenaatti Sporting Lisbon goolii 3-1 dirree isaarratti Bayern Munich kan injifate Serge Gnabry Karl akkasumas ammoo Jonathan Tam goolii injifannoo kan Bayern Munich taphattoota galchanii dargaggeessi yookaan ammoo akaadaamii kilabichaatti kan argame Karl kaleessas goolii galcheera taphataan kun bara dorgommii kana goolii 5ffaasaa Bayern Munichiif kan galchee tapha Arsenal 3-1 Emiratetti Bayern Munich injifateen goolii inni galcheen Bayern Munich dursaatti kan ture boodarra garuu goolii 3 irratti galeen Bayern Munich kan mo'atame kaleessas taphataan kun goolii galcheeraa taphataan murteessaa Bayern Munich ta'uusaa
mirkaneessaati kan jiru goolii Sporting Lisbon mo'amuu jalaan baraaree takkitti ammoo Joshua Kimmich garee ofirratti kan inni lakkoofsa PSV Eindhoven Atletico Madrid simachuudhaan 3-2 dirree isaarratti kan mo'atame Atletico Madridis durfamurraa ka'uudhaan goolii 3 galchee kan injifate Julian Alvarez Hanko akkasumas ammoo Sorloz goolii injifannoo kan Atletico Madrid taphattoota galchanii Atletico Madrid Champions League Europaatiin taphoota 6 keessaa 4 kan injifate tapha Olympique de Marseille dirree finala Union Saint-Gilloise 3-2 injifateen ammoo taphataan duraanii Manchester United Mason Greenwood goolii 2 kan inni galchee kilabeensaas qabxii 3 akka milkeeffatu taphataa gargaaree Mason Greenwood bara dorgommii kana dorgommii hundaanuu goolii 13 Olympique de Marseille fi kan inni galchee 83-30 irratti ergaawwan dhufan muraasa ilaaluudhaa fi Tijaanii Abbaaluleessaa jechuudhaan haroo suuchiirraa kan barreesse qophiin keessan baay'isa Ishlootiif kaleessa ga'u injifachuun dirreetti deebi'u jedheera. Baay'isee addunyaatti ziyaa keessan injifachuu Dominic Gakpooti wal mannuuree Harargee Saaraan Liverpool mo'achuun gammachiise jechuudhaan 83-30 irratti barreessaniiru. Fuad tilmaamni nadhii gibeerraa kan barreessaman Gujii xumuruudhaan halkan sa'aatii 50 Atletik Bilbao Champions League Europa irratti fudhatee Chelsea mo'amuu isaa takka muufate kan barreesse hundaafuu odeeffannoo Champions League Europa fi Lionel Messi wal qabatu simbiraan ga'ee xumuruudhaa fi taphoonni Champions League Europa irratti fudhan kan taphataman ni ta'a sa'aatii 2:45 irratti Karabag Ajax Villarreal Copenhagen halkan sa'aatii 50 Atletik Bilbao PSG Bayer Leverkusen Newcastle United Real Madrid Manchester City Benfica Napoli Club Brugge Arsenal Borussia Dortmund Bodo Glimt Juventus Pafos waliin kan morkatan ta'a OBN dirree shaampiyoonataatiin tapha Real Madrid fi Manchester City kan isin biraan ga'uun ta'a taphni Real Madrid fi Manchester City kun Champions League Europa torbee jaaffaatiin tapha cimaa torbee kanaatti yennee kaasuu dandeenya. Murkii har'aa kanaan Kylian Mbappé Erling Haaland akkasumas immoo Vinicius Junior fi Phil Foden leenjistoonni lamaan Xavi Alonso fi Pep Guardiola gama taktikaatiin eenyutu milkaa kan jedhu kan eegamu ta'a. Mbappén akka midhamee fi taphni kun isaaf gahuu dhiisoo akka malu miidiyaaleen kan Spain gabaasaatti kan jiranu tapha Arsenal wal qabate ammoo kilabichi leenjisaan kan Arsenal Mikel Arteetaan taphattoonni ifama taphattoonni kilabichaa hedduu akka jalaa miidhaman leenjisaan Arsenal Mikel Arteetaan kan dubbate Declan Rice dhukkubsachuu waan dhukkubsateef sababa kanaan akka hin taphanne leenjisaan Arsenal Mikel Arteetaan kan dubbate akkasumas immoo Max Doman yeroo dheeraadhaaf dirreedha akka fagaatu kan Arteetaan dubbatee Trossard irra deebiidhaan miidhamuus Arteetaan dubbateera. Salibaan tapha kanaaf qophii akka hin taanes leenjisaan Arsenal Mikel Arteetaan kan inni dubbate odeeffannoo kee xumuraatiin ammoo Lionel Messi taphataa cimaa jedhamuudhaan kan badhaafame taphataa cimaa Major League Soccer bara 2025 jedhamuudhaan Messiin kan filatame bara 2025 goolii 48 irratti kan hirmaate goolii 29 galchuudhaan 19 kan mijeesse taphoota 48 irratti taphoota 28tiin goolii 48 irratti Messiin kan inni hirmaatee ga'umsa mul'iseenis taphataa cimaa jedhamuudhaan filatameera. Umurii 38tiin badhaasa kana injifachuudhaan taphataa jalqabaa ta'uudhaan Lionel Messiin kan inni galma walii